yeroo si'anaa kana babal'ina social media kanaan wal qabate baay'een nama hojii harkaa qabutti guutuun xiyyeeffatee hojjeta. Asiin YouTube, TikTok, Facebook banee harka tokkoon waan biraa hojjeta. Kaan immoo dafee social media kanatti deebi'uuf hojii 2-3 al tokkotti raawwachuu yaala. Haala kanaan yeroo hojjennu yeroof miirri bu'a qabeessummaa productive ta'uu nutti dhaga'amuu mala. Haa ta'u malee dhugaatti wanti sammuu keessatti ta'u garuu daddafnee xiyyeeffannoo keenya hojii tokkorraa gara hojii isa biraatti ceesisuudha. Sammuun keenya waa 2-3tti al tokkicha xiyyeeffachuu waan hin dandeenyeef gaafa namni al tokkotti waa 2-3tti dhiyeessu xiyyeeffannoodhuma isaa isa tokkorraa isa biraatti ceesisa. Xiyyeeffannoo yeroo sanatti qabu hojiilee lachuuf hira. Kanaan hojiin lachuu dandeettii sammuu guutummaatti hin argatan. Kanaaf lachuu qulqullina poteenshaalii qabaachuu danda'an hin qabaatan. Hojiilee kana raawwachuufis yeroo dheeraa fudhata. Irra deddeebiin hojiilee 2-3 al tokkotti hojjechuuf yaaluun waa lachuutti bu'aa qabeessummaa namaa xiqqeessuu irra darbee dandeettii xiyyeeffachuu fi odeeffannoo pirooses gochuu sammuu ni miidha. Yaadannoo yeroo gabaabaa fi dheeraa kuusuu sammuu haalaan miidhuu irra darbee bu'aan qorannoo MRI'n deeggaramee namoota deddeebiin amala kanatti hirmaatan irratti godhame. Kutaan sammuu namoota kanaa kan miira to'atu yookaan miira pirooses godhuu fi kan namaa gadduuf fayyadu haalaan akka haphatu agarsiisa. Kanaaf haga isiniif danda'ametti yeroo tokkotti waan 2-3 dalaguu yaaluu dhiisuun waanuma tokko irratti guutuutti xiyyeeffachuun hojjechuu amaleeffachuutu fala. Yoo xiyyeeffannoon keessan faca'insi rakkisa ta'e maloota xiyyeeffannoo ofii sassaabuuf nama gargaaran kanneen akka sochii qaamaa idileeffachuu, meditation, yoogaa fi kan kana fakkaatan hojjechuun of gargaaruun fala kan biraadha. Kanarra darbee kan hammaatu yoo ta'e ogeessa yaala sammuu mariisisuun furmaata argachuunis ni danda'ama.